مراتو مال كنت جرت يا بدا مراتو اسخريوطي أكم تاتي يا اسخروتي أكم اتحالة خنان مي مريم دبستا أكم تاتي سيا يهودا جتشون خيا يا برسيسا قتي هتيرا أرقاوا خناتين قتين هتيرا خنا يا برسيسا مسكين صدم ياجيسو دين دي أنا مني يا المسمعون اسخروتي ناهمي جالالي اسي ملسو رامال الكتاب ديسي هامل لستو لا اسين يرو ديرتو داف وجي جرتن غرو أني يرو تيكو بودا اسي وجنين تورو لا يا برسيسا أنا وني متاخي أنا لكم سيكتي شتو خناتي أرقا شتو خناتي الربيخوني دنديما يوتيكاتي قتين إساء يوتيكاتي تكاتي قتين شتو خناتي دينار دبسدي باسا دينار دبسدي لا البرسيسا قتين خون قتي قدالا دينار دبسدي نبيتا لا يا برسيسا ماليني خون مسكينة ميغا نياكيسو أكدن ديو يا دافنا أينيو أكد بسو جرتو بيتي يهوذا أني لا الوام متاخي خيسا يادو جرتونين بيخ تيكاشو ما أبسي واهن دسيلي سيتين ديما يا اسخروتي نيجي لابدو يا اسخروتي وانت كان سينجتشو بربادا وان جيرينيا خيخيس سيفيدو هاي ناهمي هما ركون قبو اني جتش بريدا دغيونين بربادا خيسافو اماس نما كخيتي جتش بريدا عرب مياوا قبرا دغيفتشونين بربادا يا اسخريوطي مين ناهمي اتمافنو إدامتي ها؟ دوغانا هيمي ندغي لال اني هيو بكم سقبر راهيمتي خنافو وانين اني غلو نرا لالون قبدو غمتا زيلوتي يني راني بهتين جرا دوران غمتا ساني تين جتشي خيسي غلي اني همبي خلال تكا قلبي راسن جالدين بيخو دبيلا لكنا لبو تيتي دوغا همتين جرتو يا اسخريوتي اتهميتين جرا واني غورو جرو سرتين بيخا لكي بيتو خنافين دلغا تيتي راسو داتو جرا خنافين سيغورسو برباد يا كحواريا دوغا تاتي برنوت ساجر ديمتي كرامه هدو اركتو سنبود برنوت سا امه برسيستو خرانا مديمو جرتو هونغرو فايدان غبو ماجا تشوفي ها يچون خيا مغزي مغالا دايتو زيليتيين برن دكيني فرايي carraan yeroo tokko dhufti ilma namaatiif akka ilmi namaa carraa suni fayyadamee nama guutuu ta'uuf carraa si dhufe kanatti hin taphatin خضرة رخيشة أخوتها بترلا خضرة رخيشة أخوتها بترلا تفضلوا لدي خضر طازجة خضر رخيصة خضر طازجة بكم ثمنها؟ خضرة رخيشة أخوتها بترلا خضرة رخيشة أخوتها بترلا خضرة رخيشة أخوتها بترلا خضرة رخيشة أخوتها بترلا
kuduraalee rakishaa kottaa bitadhaa kuduraalee rakishaa kottaa bitadhaa jaad ummata dila kana duratti moo oduu haaraa maaltu jira yaa hawaariyaa ciisaa kijibaa akkaan dhagahetti roomaanonni balabaas ni qaban jedhanii dhugaadha wanni kun sullaan sababa gowwummaa isaatii ni qabameetii nurraa dhiisi namtichi ciisaa jedhanii sun mootii yahudaa ta'uu barbaadaamii dhugaadha akkam taatee sa'aatis jecha kana dhugoomsitee yaa gawwicha silaa nabii dhugaa ta'e akkaan ani itti namanne ni beeka ani xiisha saa keessaa maallaqa hataatiin olaanaa amani laal silaa namichi kun nama waa addaan beeku ta'e silaa waan suuraan sana habilisarra gulu jira sun firraa beekatu laal dubbiin akkasii yaa jaad xiyyaa akkam taate gamanaa gama sosoon juutiin ani miskiinummaa booda'ani miskiinummaa wayyaadha sodaa dhaba magaalaa keessaa deemuu hin danda'u baay'ee gaariidha kuno arra naagalee ayniin xiqqoon takka akka jiru mataa guddaa kana keessa dawaan siihee sabaana dhagaye rakkooteetiif laalaati dhukkubni kankee rakkoon ta'e ati takkaa gamtaa zuuliitiyyiin ka dhugaa taateen beeytu akkasuma ammas hawaariyaa ciisaa ka dhugaa taateen beeytu kanaafi ati sagaruur waa lama dhabe ta'u jirta garuu ani wanni raajina ta'u mee akkamii yaaduu dadhabdee ati karaa nagee itti baatu rakkoo guddoo tana keessa magaalaa tana keessatti naabni ciisaa warra ciisaa jala deemu lakkaa'u jira yaada afanaa qalbifadhu magaalaa tana keessa nageeni dhabamuuf deema sittiin himaana dhagaye laal turuu baatu qabamuu kan kee hin oolu laal beeki maaliif akkanatti babbaareeyda hogguuta akka gamas utaalta ammas waan takkan goota laal akkaan ta'e siin jiru amma ta'uu qabda sumbooda maallaqa kan kee hammaarrattee Yerusaalem irraa baqeessita sumbooda karaa biyya keetii nagayaan firraa galta sumbooda biyya keetiitti dalagaa ajaa'ibaa firraa eegalta sumbooda jiruu bareedduu tasgabboytuu jiraata malli kiyya kun taheemi siif tahee akkametta dhugaa dubbachuudhaaf yaa jaadu waan kana jirtaa waan galle yaa abaara maadila kana haasaawee akkamii jechi kiyya siin galle irraan sii deebi'aa laal carraa bareedaan si harkaa qabaan jira akkametta sagalee qaqqabe laal haala hundanaa sii mijjeessa laal ammas ati wanni beekuu qabdu galii harkannu irratti waliigalteen keenya eeggamuu qaba siif hin taane garuu yaa jaad ana lubbuu kiyya irratti homaa rakkoon takka hin gayyuumi dhibbatti rakkoon takka sirra hin gayyu anaatu sitii isaahu ani karaa gabaabaa maallaqa guddaatti harkattuun sii filadhe akkasiimi sajaad maaluma jaaroomte jechuudha haa ta'e akka afaan keetiin haa godhu siif godha homaa yaadiin haa amma maal jetta waliif galle waan hunda icciitiin godhuun faayidaan qabu akkas taanaan guyyaa adii qabaa fida beeki yaa sayyid qiyaafaa ani ajaja majliisa manguddoo roomaaniin dalaga wanni ashkara roomaan yaachisu ciisaa qabu osoo hin taane sababa ciisaan qabamuu isaatiin jeequmsa ummanni magaalaa keessa kaasuu hin yaachisu seerri keenyas waan akkanaan hayyamu beekaa laal ani ciisaa qabee hidhuudhaan jeequmsi ka'ee akkaan anis qabamee hidhamuun barbaadu kanaafuu narraa haa hafu seerri roomaan akka waan akkanaa goonus nuuf hin hayyamu yaa ashkarticha ati isa harkuma keenya keessa naqi dhiiga nama dila tokkoo dhangalaasee jira beetal maqdis keessatti ani wani naaf hin galin akka ati tarkaanfii fudhattuuf dirqama dhiigni ashkara roomaan tokko dhangala'uu qaba tarkaanfii fudhachuudhaaf gahaa sitti hin fakkaatu ummata keenya ka dhibbaan lakkaa'amu ka dhiigni isaanii dhangala'e sababa gurbaa kanaatiin ilaalcha keetitti mee ummata biyya kanaatii fi ummata biyya roomaan jidduu garaagarummaatu jira isini gabaa wanni akkanaa ka jiru kun mootichi keenyas ummata keenya jaaladhan jira karaa rakkoo nu cinqitee talamadaa gizee deebinu seerri yahudaa tokko akkan diigamne akkasuma akka ummanni keenya nagayaan bobba'ee galuuf waan guddaan godhu jira akkasii miyaa Sayyid Pilaatos isini gabaa kunno dhagayaa eenyu akka dubbachuu jiru waa'ee nageenya biyya kanaa akkasuma waa'ee nageenya ummata yahudaa mee siin gaafadhaati naaf ibsuu ni dandeessaa ragaadhaan deeggaramtee mee naa himi dura eenyuutu seera yahudaa diigee biyya laaqe mee siin gaafadhaati naa himi mee eenyu kan jaartii obboleessa isaa humnaan irraa fudhee karaa gamoo isaa ol galfate halkan aruuza isaa badhaasa ajaa'ibaa kanne sababa dhiichisa intala isiiti halkanuma sun keessa ajaja baase akka baquun gurbaa yahudaa ka Yahyaa jedhamu muramu sababa gurbaa sun ajjeesuutiin jeequmsi guddaan ka'e araddaalee yahudaa keessatti nama labbaa keetii haasa'uu jirtesa dhugaa dubbachuuf hayyama nama gaafachuun qabu na fakkaata meena dhagayaa amalli badaan
bakkuma fedhettu takkuma roomaanittis ta'u yookaan armattillee hiikaan barbaadu beekuudhaaf ibsuun hin barbaachisu waan harkanii beekanii. Firii yookaan madda amala baduu ta'uun waan ifiin ana je'e sababa dhangala'uu dhiiga uummata biyya abaaramaa kanaatiif. Akkasuma ammas waan ifiin ana je'e madda amala baduu ta'uun sababa dhumiinsa ashkara kiyyaatiif. Sababa keessaniin ashkarri kiyya dhume jeequmsa waa'ee Yaxyaa wajji wal qabate sun dhaamsuuf. Balballi ibiddaa sun akka biyya keessan facaane garuu nuti godhuu dandeenya jirra. Kabajamtoota samaal qara'u jirtan mee dhiifama guddaa wajjin uggota kan nutiif nu dhiisaa. Nuti ulamaa'ee kitaaba Muusaatiif dhimma kana harki keessan irraa furadha. Dhimma Iisaa kana mee nutiif nu dhiisaa. Beekaa dhimmi ijoo keenya guddaan amma waa'ee Iisaa ilma Maryamaati. Rakkoo guddoon Iisaa kana. Akkuma beekamutti mootichi guddaan biyya kanaa ati. Atiin kunis biyya kanatti itti gaafatamaa ashkara Roomaanii. Waan kana ta'eef ulamaa'ee Yahudaatiitu muree murteessuu qaba waa'ee gurbaa kanaa. Dhimma Iisaati irratti nuti khabiirootii Yahudaatii murteessuu qaba. Kanaafuu dhiifama wajjin kuna nuti murtii dabarsine Iisaa kana qabaatii fidaanu harka kaayaa. Sa akkam taate yaa Qiyaafaa kabajama. Mee maal fiddannaa himaa yoon ani dhaqee qabuu hin barbaanne gurbaa sun. Yoo ati didde hogguus ani waraqaa barreesseetiin erga karaa manguddoo Roomaanii fi karaa kaabinee Impaayera Roomaan. Akka ati itti gaafatamummaa fudhattuuf sababa gurbaa kanaatiif rakkoo biyya kana keessatti uumamu hundaatiif dhugaan si himaa waan takka fiduu hin dandeessu. Yaa Roobiin bareedaa kiyya. Waan ta'ee jiru ashkarticha kanarra baqeessi. Waan ta'ee jiruun si himaa na dhagee yaa ashkarticha kabajama. Edaa Miiheel gadda oduu ajaa'iba takkaan nu geessiif himaa dhagee. Oduun sunis laal oduu khabiirootiin teenya as ergiteedha Roomarraa. Oduun nu geesse oduu nama gaddisiistu ta'uun waan ifiin ana jedhe. Laal yaa ashkarticha oduun sun oduu waa'ee gurbaa bu'uura Impaayera Roomaa katee hojii wal qabata. Jechuun kan kee Sijaanos baanta beeyte. Ajaja Qeesaar Viiteeroos irraa kannameen saahiba kan keessuun murteeffame aangoo guddoo sunirraa akka buufamu akkasuma qabeenya isaa hunda booji'ame sun booda akka ajjeefamutti murteeffame. Mormi isaa murame guyyaa lama dura mataarraa darban. Mataa lafa kaayanii itti meeratan bakka uummanni Roomaa walii qabametti irra dhiichisanii qaama isaa garbatii barkeessa darban. Wanni kun waan ta'uu hin qabne. Laal waan ta'uu hin qabne. Shakkii takka dhabattee jira yaa Pilaatos. Atiituu qaceellootiin nurra beekaa siyaasaa Roomaan keessa wanni hin taane akkan jirre. Afeertuun dhuftee si himuu teessi. Akka taxsiyaa saahiba keetii Roomaan dheeytu eeggadhu. Ajjeefamuu jaallee keetiitti haalaaniin gaddee jira. Obsa si haa kannu. Karaan si baasu hin jiru beeka hulii karaa keenya malee. Maal eegu jirtan yaa kabajamtoota arrarraa eegallee Ciisaa barbaaduu qabna. Aboo baafadhaa. Akkasitti kunoo guyyaa sunirraa eegalee mana hunda sakatta'uu eegalan Ciisaa ilma Maryamaa sun barbaada. Araddaalee Yerusaalem hunda keessa waa'ee Ciisaa wajji wal qabatee akka akki kun ta'uuf taa'u arra dura dubbatee ture Nabi Daawud kitaaba isaa keessatti. Nabi Daawud akkana jechuudhaan gaafas dubbate. Ganaa takka ta'uuf ta'an ashkarootiinii fi mootootiin biyya tanaa nabiyyicha qulqulluu dhumaa banii Israa'el qabuu irratti kan inni gabrummaa keessaa isaan baasuuf dhufe. Aboo baafadhaa dubbiin jabaattee baafadhaa. Hin sodaatin iseeni. Kunoo laalaanii fideetiin jira. Isinii wal barsiisaan yaa kabajamtoota. Maqaan isaa Yahuda al-Askharuuxiidha. Saclab ja'amuunis ni beekama. Isin tajaajiluudhaaf dhufe. Yaa jaad kiyya tasgabbaa'uun dadhabee maali? Walleenuu balaatu na bu'uu deemaan saha. Tasgabbaawi.
rakkoon tantee naa galtee jirti. maallaqa kana wayirra jaalata. diinaara soddom yoo sii kennine maal si fakkaata? diinaara soddom kan footoon qeesaar warra roomaan irra kaasiidha. diinaara soddomii alla ani du'ee biyye haa ta'u dilli sun anaaf moo ani maal la seetan? akkuma ati taate si seene haa nama bitamaa. beeki laal yaa gurbaa laal amma wanni beeku qabdu nuti guurra kan keessi qabnee roomaaniif si kannuu ni dandeenya. yoo akki sun tahe ati yeroo sun diinaara soddomman kana dhabdee khasaarte jechuudha. waliigallee jirra haya filannoo biraan qabu akkasiimi. waan sin jennu godhuu ala filannoo biraan qabdu. yaaddaawin amma gurbaan sun bakka jiru nuu himi. anaatu bakka inni jiru isin geessa yeroon geesse. meenuu fi mi'aaya yoo maallaqa fudhattee achumaan baafattee dhokotte yoo haya. eeysa abbaa isaati baafata. mee giseen sanaati gisee yaaddu eeysa abbaa isaa dhaqa. yeroo sun bakka dhaqu haqabu si fakkaata. nadhagee ilaal yaa qiyaafaa kabajamaa hawaariyyichi fuula kee dura dhaabbachu jiru kun maallaqaaf jecha waan hedduu dalaguu beekaa beeki. namichi kun garuu abadan hin beeku. mala itti baafatan. laalaa namni akkanaa kun haala salphaa taheen maallaqa harka galfannaan baafachuudha mala. akkasii miti yaa Yahuda Lasqaruuti. laal dhiyeenya kana dubbiin akkana tatta'u jirti. amma hojii ta'e bakkaan geessu maaliin nu bira taa'aa beeki. haya ammaan tana deemi karaa barsiisaa kan keetii. fuudhaa deema. maaltu ta'uu jira? bakka hunda sirritti sakatta'a. Ciisaa osoo hin qabne gamana hin dhufina. Sakatta'a. yaa warra Yerusaalem. beekaa ani isiniin dinniinu jira. badii guddoo kana daleedanii akka mana murtii keenya duran dhaabbanne. nuti ummata nagayaa biyya kanaa shororkeessuudhaaf miti kadhufne. nuti roomaanonni wanni barbaadu jirru ummata bakka jiran beeku Ciisaa fi hawaariyaa isaa hamana keessa dho'isu barbaadu jirra. nuti Ciisaa Naasiriyyiidha barbaadu jirra. beekaa namni osoo beekuu dho'ise Ciisaa ilma Maryamaa gurbaa kana namni dho'ise namni sun ni ajjeefama. deemaatii barbaada. murna lamatti addaan baha. deemaatii bakka hunda sakatta'a. mana hunda sirritti sakatta'a. mana tokko biran dabrinaa beeka. yaa dullacha kanana haram deemu jirta. siniin dubbachuu jira bar. dhaabbadhu yaa namana. nama mana dho'isiteeti ciida keessan kana kabajuudhaaf hoolaa bittee deemuu jirtaami. hin sodaatin laal beeki nuti hoolaa kan kee kanas irraa fudhachuu hin deemnu. nuti akka gamtaa ziiluutiyyinii miti. wanni kun maal akka ta'e ni beeytanii. kun laal misbaara itti nama fannisanii. maal jechuu barbaadde? laal nuti bareechinee tolchineeti sun booda isaaniif gurgurra. akka misbaara kanaan itti nu fannisaniif nu hunda.
حسناً عزيزتي، اذهبي الآن إلى الخادمة واطلبي منها أن تعد لنا العشاء. بعد ذلك سنذهب معاً إلى غرفتي وستروين لي الأخبار الجديدة عن النبي الجليلي. موافقة؟ حسناً. ألا تريد أن تسألني إلى أين ذهبت اليوم؟ Eeysa dheeyte yaa Yuuliyaa? إلى تلة الجلجلة. Bakka itti nama fannisanii. أتريد أن تعرف ماذا رأيت هناك؟ Mee maal agarte? رأيت 3 شبان كانوا مصلوبين وهم يحتضرون، وكانت خلفهم 5 أجساد متعفنة ونساء ثكالى ينتظرن منذ 4 أشهر للحصول على أجساد أعزائهن لدفنهم، ولا يحق لهن ذلك. لقد منعوا من أخذها. أخبرني لينتوس أنك أصدرت هذا الأمر. أنت أصدرت هذا الأمر، أليس كذلك؟ Ee anaa ajaje. لابد من أنك تعتقد أن هذه القسوة ستمنع ظهور ثورة دموية، صحيح؟ Laal waan takkaa hin yaadin. تريدني ألا أقلق؟ لن يكون لك أي اعتبار عند القيصر بعد الآن، فكما شاع في محافل أشراف المدينة مؤخراً، فقد وقع رئيسك القوي في روما في مشكلات كبيرة. Har'a dura walii gallee jirru na fakkaata anaa fi ati yaa Yuuliyaa. Akka ati anaa fi hojii kiyya siyaasaa jidduun seenne. أتدخل؟ فقد كنت أبدي رأيي. لا تنسى، لقد أرسلوك إلى اليهودية لتدافع عن مصالح الإمبراطورية، لا لأن تقسو على الناس الفقراء هنا لتعوض خسارتك الحرب في جرمانيا. Ani siin hayyamne beeki yaa Yuuliyaa. ماذا يا بيلاطس؟ لا تسمح أن أقول لك الحق؟ إنك تعرف جيداً أن الناس هنا لا يحق لهم أن يدافعوا عن أنفسهم أمام طمع وبطش جنودك. لعل عدم إنجابنا الأولاد هو بسبب أعمالكم هذه وبسبب ضحايا قسوتك. Illee waan kana tahee fi intala Roofos tana if jala deddeemtaan. وما الفرق؟ إنها كابنتي التي لم أنجبها. كنت أتمنى لو كانت حقاً ابنتي التي لن أحصل عليها أبداً. Naaf gala ati ani waan narraa eeggamu akkaan hin goone na yaadu jirta. لست أدري. يوليا. Yaa Yuuliyaa naaf gala ati haalaanii boqonnaa dhabdee jirta. Dhugaadha haalaan jeeqamtee boqonnaa dhabdee jirta. Waan kana ta'eef yeroo waa xiqqoof karaa Roomaaniin si erga. Atiifis carraa bareedaa akka tahuuf akka boqottuuf. Anis abdii guddaan qaba hamma ati achi jirtu akka biyyi kun nagaya ta'u. هل تريد أن تبعدني؟ من الآن أنا مبعد أيها القائد. لماذا لا تدرك؟ لماذا لا تقبل الحقائق والوقائع؟ أقول إن الخلافات بين العبرانيين مسألة داخلية لا شأن لك فيها. إن مسؤوليتك هي روما فقط. أنا أتمنى عليك بيلاطس أن تكف ولو مرة واحدة عن إراقة الدماء والقتل الشنيع. يوليا. Mee naa himi laata maaluma dhageesse waa'ee na biyyeechisuuni haa irraa akkanatti na gorsitu. Naa himi mee maal irraa agarte? لا شيء. لعلها معجزة. معجزة تعلقت بها ونورها أضاء قصري المظلم والكئيب. أنا أعلم فقط أنك في الوقت الحالي على مشارف ارتكاب خطأ فادح، وعلى كل حال فإن قتله سيزيد من شائعة من يكون. ليس عليك نسيان ذلك. Ani kanan irraanfadhu. Boqonnaa godhuu qabda yaa Yuuliyaa. Boru ganamaan deemuu qabda. ماذا قلت؟ في الغد؟ Nagaya buli halkan gaarii.
qissaa yookaan seenaan Ciisaa ilma Maryamaa kaas deemu seenaa lamarratti hundaa'ee ta'a. Seenaan amma as deemu jiru kun seenaa Injiila afran amantaan kiristaanaa itti amanan kan bu'uura godhatedha. Eega seenaa kana boodaati itti aansinee isiniif dhiheessina seenaa sirrii ta'e kan aayaata qura'aanaatii fi hadiisa sahiha nabiyyiitii irratti hundaa'e akkasumas Injiil Barnaabaas irratti hundaa'e. Wanni akkana goonee isinii qopheessineef garaagarummaa amantaa lamaan jidduu jirtu akka adda baafattaniif. Akkasuma ammas akka namni hundi beekuu fi Nabi Ciisaan ilmi Maryamaa alayhi salaam takkaa akka je'een beeyne jireenya isaa keessatti ani rabbiitii kottaa na gabbara. Seenaan ilmi Maryamaa amma laaluudhaaf deemnu kitaabuma kiristaanonni Injiili ja'anii yaaman sun kan bu'uura godhatedha. Halkan ayyaana Faasikaa Ciisaan hawaariyaa isaa wajji taa'ee hiraata yeroo dhumaatiif hojii nyaachuuf. Rabbiin ni beeksise Ciisaa ilma Maryamaa qulqulluu akka hiraatni amma nyaachuuf deemu kun akka nyaanni amma isni nyaachuuf deemu sun hawaariyaa isaa wajjin nyaata isaa kan ittiin boodaa ka duniyaa ta'e. Barnaabaas maal taate? Maal akkana yaadda? Waa'ee barsiisaa. Haalli barsiisaa haala akka gaafa duraniitii miti har'a. Barsiisaan maal godhuu barbaadeeti laata? Jaalala Ciisaan hawaariyaa isaatiif qaburraa kan ka'e dhihana nyaataatirraa ol dhaabbatee qorii yookaan saxnaa bishaan guutuu fuudhee dhufe. Qorii bishaanii sun keessatti miila hawaariyyoota isaa dhiquu eegale. Intahu ati barsiisaa keenya maaliif fi ati akkana goota? Iccitii waaniin amma godhu jiru kana amma hin beektan. Garuu halkan kana booda hiikaan isaa isiniif gala. Dhugaan ani miila keessan dhiqeetiin jira. Kan hundi keessanuu qulqulluu hin tahin. Beekaa bishaan baharaatillee hin qulqulleessu nama aanatti hin amanin. Meeni beeytanii yaa obboleeyyan kiyya. Meenaa himaanii beeytanii maaliif akkana godhe? Fakkeenya bareedaa isiniif ta'uufi. Na dhagaya. Wahiin isinii himuu barbaada. Ilmi abbaa isaatirra hin guddatuutii beeka. Ergamaanis rabbiirra hin caaluutii beeka.
yoo jecha kiyya kana qalbifattanii ilaaltan beekaa yaa obboleeyyan kiyya qaalii qiyaamaan geesse jechuudha beekaa yeroon if qaqqabanii karaa rabbii booyan ammaa beekaa Andraaros sagalee kee bareedaa suniin meenuu qara'e kitaaba Zabuur Daawud irraa waan Rabbi sii laaffise. إلهي أيها الواحد الأحد القدوس توكل عليك آباؤنا وخلصتهم توكلوا عليك ولم يندموا إلهي لا تبتعد عني لأن المصائب قريبة مني ولا أحد يعينني سواك يا إلهي لقد أحاطت بي الوحوش المفترسة تفتح فكوكها لالتهامي قبل الأسود الجائعة وأحاط بي السيئون ثقبوا كفي ورجلي وقسموا لباسي فيما بينهم وأجروا القرعة للفوز بي كعبد لهم يا إلهي الغوث يا إلهي مقا إمباير رومان دفعه لبنا رومانوتا دفع رومانوتا دوبا مال هاقون وأما دفعه لبنا يا أمتنا إن دقيسو يا بدا دافنا أرمتا وجرتن هاي نمتكو بكسات الرانسوسوين دفع إفخنا إدو ساتر نمتكو سوسوين إنجي مالف ندابتن أبو خنو خنا دفع كبا خمالي وجرتن بينا هما قول على القربان خنا هواريان سادس ورخنا أكوا نقو ديبا فتو بربادني ميتي دفع كبا نديما خا ergaan tantee geessee jirti mee gurbaan amma eessa jira kuno finnee jirra mana kana gama duubaatiin jira waardiyyaa teenyaatu isa tiisu jira أدريان maal jette deemii gurbaa sun gamana fidi waardiyyaa haykal nabi Suleymaanis karaa alaa gabbaasi waan haareenii yoo uumame nuti himaa fi achi dhaabbatanii nu eegani haya gooftaa kiyya yaa khabiirticha kabajamaa ati sama bahuu ni dandeessa yaa gooftaa kiyya ani waa xiqqasho armayuun ture gaariidha laal namichi kun haasawa mi'aa waan isin daguu mala qiwwaan isaa hunda arraba irra galee jira kanaafuu laalan isin wajjiniin turuu qaba dandeettii gurbaan kun qabu ati ragaa bahuuf dhagayuun haalaan na ajaa'ibsiisee jira silaa tahee gurbaan kun warra roomaa rabbii keenya godhannaa beeki gurbaa kana shakkii takka maletti akka fedheeyu haa ta'u ati deem bahi isa wajjiniin haasa'uu barbaada مينا هيمي مالف قمنا سيفيدن هذا الرأيها قافيتي يفدي بسا ما ناخنيني مالي نرى صداتي نبي رسي في دنيجرن من قدو في خبيروتين يهودا خبيتنا فكاتا أكان سيأجيسو فكان نبي رسي في دن أكان أجيشا سمرتي سوف سي في دن أكا يادا ساني تمرتي أكانا دبرسونا نبي رتي والا الله فرجاني سي في دن قرو نايمي ميا عيسى الناصري مينا هيمي
ما دنديتي خيسوني فيدمتي أمة جلا خنا دوران دخلني أتوان أكسي قولون ستين جباتو أكا قياسون بيت المقدس خيس قوتي قوتشا أجائباتين أمة ديلا سندران دبمتي أكس جاني ناهي من أنا قوتشا خنكيسوني رتي أمني والكبه مرني توكو كديران مرني توكو سحري دا جاني را والكبن أكما فدهو تو قوتشي سون قوتشا أجائباتي تكالال ساحرة تاتوس يوخان نبي تاتوس أكا أمني سجل دي موجودتي أني لال وني نانجلي نيوجراتي غراغروما والا وين خاناتي أكا ناقلو اللين برباد garuu ani wanni niin beeku kanaa galee jiru badiin ati hojjettee du'a si murteessisu hin jiru akka khabiirootiin keessan jaanitti waan kana ta'eef na dhaga'i laal ani akkuma na agartu kana ashkara warra roomaani ani dabarsee si kannuun danda'u akkasii fuudhanii deemanii mukarra si fannisaniif sahaasaawuni irraanfatte yaa Isa akkana fakkaatutti nama kuru jirtaan saa gaariidha ani inuma nasaaraan ta'uu beeki akkasiitii qaceelloo beeki laal ani ifa baaseetiin si malaal waaniin jechuu barbaade ani si ajjeesisee balaa oomishachuun barbaadu yaa Isa maaf akka ta'e beeyte sa maaliif na jalaan dubbanne سأكسي أجيسني سفني سنبر بادو جرتا دبدوها دبدو يا نمنا قفتا خيا ناهي مخارا خين يسوني نينا كدبتو قولا أكس قدون فايدان قبو قفتا خيا مينا هيموني دنديسا أكمتي أكا خران خين يسون فايداين قبني أركا ساترانا قليجرا دبتشو لبوتي مرتيفتي أكا جيرو إيلا لما انتنا دبتشو بربادو يا صاحب تجخيا أني ناقلو لبي سببني أسين سيساخو ناقلو لبي أسو مالي بانتا أسو مسيحين بانا garuu bar yaa gooftaa khiyya firrisiyoonni fi khabiirootiin yoo dhufan gurbaan kun akka dubbatu godhuu ni danda'ani hin dandayan dubbachuu irra du'a caalchifatee jira ani khabaja ashkara khiyyaatittiin khadha ani amala namicha kana qaceellottiin sirra beeka mee achi milladhu milluu isaatirraa maal akka eegu jiru beeytee jirta laal namichi kun dhuma isaa eeggachuu jira laal duniyaa kanarraa osoo hin dubbanne gammachuudhaan deemuu barbaada laal yaa Adriyaan namichi kun seenaa bareedduu ta'uuf qophaa'ee jira Leentos maal jettee gooftaa khiyya fuudhanii haa deemanii akki jettuun dhaddachi roomaan guddaan gurbaa kanarratti badii takkaahuu hin arkine badii isarratti du'a murteessisu waan kana ta'eef nuti hin fannisnu waan namichi kun badii hin qabneef marhabbaa gooftaa khiyya Farahan Muhammad Kursum present